Dubbii ashittiif amzaa irratti deemaa jiru irratti ilaalchisee namni bultii ofii waliin akkamiin jiraachuu danda'ani. Miidiyaan kun nuun baasu miidiyaa kanarra waggaa dheeraa turre irra jedhanii jarri miidiyaarra wal fudhatanii ol galanii jiru. Garuu yeroo ammaa kanatti uummanni tokko kolkolleen jechuudhaan fooloo ittiin guddifachuudhaaf maqaa jara akka waan kaameeraa mana keessa jirtuuni balleessaa jirtiin. Hordoftoota Sigmoo miidiyaa jechuudha. Salaamataa hin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dubbii amzaa fashitti gidduu irratti baay'ee tokko dhibameen viidiyoo kana isiniif waraabaa jira jechuudha. Viidiyoo kanas immoo giddiinatti ta'e jechuudha. Namni tokko erga bultiitti galee waa hundumarraa yoo of qoxxobaani. Kan inni immoo of qoxxobuu fi jaalalaaf kabajaa fi uummata isa jaallatuuf isaanis jaallatuuf sababa kanaafii miidiyaa irraa badeenii amma sa'aatii ammaa kana keessa bultii kiyyan geggeeffadhaa jedhanii kabajaadhaan ulfinaan mana ofii keessatti haala gaariidhaan akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanu bultii ofii geggeeffataa jira. Garuu namni kun yeroo miidiyaa irraa baduuni silaa maaliif badee maal ta'anii badanii jedhameeni gaafatamanii iyyaafatamuu qabu malee asirratti dhufanii jechuudhaani warreen yeroo ammaa kana keessa du'aa boollaa fuudhanii irratti sirbanuuf nama nagaa irratti waan hin taane maqaa hin taane maqaa isa hin ilaallanne maqaa oromummaa hin ilaallanne anko akkamumatti waliin jiraanna qoyyaa maa inni beektu yeroo ammaa kana keessatti dhugaadhaa yeroo nu keessa jirru yeroo akhiru zamaanii garuu ilmi namaa tokko immoo hin jiraata jiruu jiraatu keessatti immoo jiruu gammachuu jiruu bashannanaatti kan inni jiraatuuni warreen amma jechuudhaani soba gosii kana jechuudha kan ilmi namaa jibbu kan rabbi jibbu kan malee kan jibbu ol fuudhanii nama akkasiirra kaa'anu bor ates ikkoo bultii horachuudhaaf teessa yaabboleessa koo yaabboleettii kiyya miidiyaan irratti guddifachuudha jettee ittiin beekamtii argachuudha jettee nama bultii ofii haala gaariidhaan haalatti hin eegamneen jechuudhaani jiraataa jiru irratti maqaa ulfaataa fokkuu gosii akkasii yeroo irra keessu maaltu sitti dhaga'amaani ati obboleessa qabda obboleettii ni qabdaani haadha ni qabdaani boris immoo atis immoo dubartii tokko fuutaan jechuudhaani. Garuu beekamtii irraa argatamuudha jedhamee tiiktookii malee kun waan biraa miti rabbiin biratti beekamuu miti ilma namaa birattis immoo kanatti beekamtu namoota yoo muraasa ta'e yoo baay'ee ta'eni nama 5,000 nama 6,000 viidiyoo tarra immoo gadhiiftee yennaan namni si ilaalu irratti laayivii irratti haasoftu kana yoo xiqqaate nama 2,000 nama 3,000 kanayyuu hin ga'uun jechuudhaani garuu sobdanii jechuudha waan akkasiitiin obboleessa kan kee obboleessa musliimaa obboleessa akiraa obboleettii kan kee obboleettii musliimaa obboleettii akiraa jechuudhaani akkasitti viidiyoo sii waraabameenii haadha manaa isaatti erge yeroo jettu xiqqoodhuma siin qaanfattanu maa rabbiif jedhaati ilmi namaa tokko ni dogongora yeroo ammaa kun immoo yeroo ilmi namaa dogongoruu miti namni tokko immoo erga immoo fireendii miti ikkoo jarri kun nikaa alaalaatiin jechuudhaani gosni jiraa walitti yaa'ee wal fuudhanii walii wajjin jiraataa jiru malee yookiin callisanii karaarraa wal qabatanii akka barbaada walitti taphataan jiran kan jarri geggeeffataa jirtan bultii alaalaa jechuudhaani maasha Allah tabaarakallah jettanii silaa kan eebbistanii jechuudhaani namoonni illee warri kaan illee hanga arraatti jechuudha waan hin taane keessa galaa turtan jara kanarraa silaa fakkeenya fudhattuuni maaliif fakkeenya fudhattu beektu ashittiin akkasiin itti miidiyaa jaallattu hunda keenya beekan Facebook irraa kaaseeni TikTok irraa kaasee Snapchat ayyashee miidiyaa waan jedhame hundumarrattu akkasiin fayyadamtu hin beektuun amzaas immoo jechuudhaan maasha Allah duraan bakka cidhaa waan jedhame irratti kan arginu kan sirbaan daansiidhaan beekamu amzaadhaani dubartootas immoo onlaayinii kanarratti TikTok irraa alkansaa 24 guutuu jechuudhaani dubartootatu asoofsiisuuti kan inni ooluun amma alhamdulillahi rabbil aalamiin sana hundumayyuu dhiise isiinis sana hundumayyuu dhiifte jechuudhaani alhamdulillahi rabbil aalamiin alaala keenyatti wal geenya jedhanii mana jiraatti ol galanii yeroo jarri jechuudhaan jaalala jechuudhaani akka warqeetti akka qaaqootti wal ilaalaa walii wajjin jiraatanutti sobdanii maqaa hin taane fiddanii asirratti tiiktookiin kun silaa gaatii kan sheexaanaati jechuudha akkasitti maqaa jiraa wallaahi xinneessuun wallaahi arra addunyaa irrattis akiraa irrattis jechuudhaani rabbiin si xiqqeessaani tiiktookii immoo yoo ta'e jechuudha tiiktookii yoo guddifachuudha jette yaabboleessa kiyya yaabboleettii kiyya TikTokiin adda jechuudha miliyoonaa yoo qabaatte jechuudhaani TikTokiin saa 24 siin kennuun jechuudhaani amma kaate amma dhabdaani garuu osoo waan ka'irii waan ilma namaatiif barumsa ta'u
waan ilmi namaa irraa baratu irratti dubbattee silaa isa irra fudhatamaa qaba rabbiin birattis ilma namaa birattis garuu amzaaf ashittiin akka aamileen keessan hin cabne firoottan amzaa istaanatanii firoottan ashittiis hundi keessanuu silaa dubbii miidiyaa kana hin beektuun jechuudha namni kaameeraa mana keessan keessa kaxxamee jiru hin jiru isinii rabbii malee wanni wal beeku hin jiruuni garuu uummanni asiifachi yeroo ammaa kana keessatti guyyaa har'aatii kaasee waa'ee keessaniin sooshaal miidiyaa kanarra siifachi deddeemaa jiraani namoonni illee waan akkasii haasaanu namoonni dhaqee inni jalallee taa'ee ilaalaa jirus namootuma akka jiraa jechuudha namootuma hin taane namootuma bakka kiiloo hin kaafne jechuudhaani kan sammuun qolfii silumaa jechuudhaani tisiisni eddeeraqni baay'atutti baay'atti tisiisni eddeeraqni kosiin baay'atutti baay'attiini kanni sammoo ilaalaani waan inni fidu damma walalaa bareedaa sana fidaani eddeen dammaa eddeen nama gaariiti eddeen tisiisaa silumaa raqaan jechuudhaani kanaaf ijoolleen har'a asitti jechuudhaan beekamtiidhaa jettanii jechuudhaani haasaan keenya fudhatama argateera jettanii jechuudhaani namni nu jaallateera namni nu beekeera ajandaa biraa uumnee immoo jechuudhaani tiiktookii kanas uummata kanas baxabbaxna jettanii asiifachi dhamaa jirtanu waan tokko kun hin jiruun irraa hin argattanuuni ammas immoo amzaaf ashittiitti immoo yookiin viidiyoo kana waan kana dhaga'eeni dhufeeni deebiinuu kennee laayivii akka duraatti dhufanii haasaanii waan akkasiirraa dubbatu jettanii gonkuma jechuudha ofin dhamaasinaa yoo waayifii arabaa fayyadamaa jirtan silaa waayifiidhaani yoo immoo daataadhaa guuttattanii maallaqaan fayyadamaa jirtan tola daataa keessan hin fixinaani waan kayrii dalagadhaa jireenyi biyya ormaa waan baay'ee nama godhaani jireenya biyya ormaa keessatti yoo barumsa barattee hin galinati jechuudha yoo miyyuu taanaan addunyaatti saakiraatti asii bakka faayidaa hin qabduuni namaa ala taateettaani ilmi namaa tokko barumsa kutaa 12 baratee fixuurraa biyya ormaa keessatti waggaa 2 waggaa 3 jiraatee biyyatti deebi'uutu irraa gaariidhaan akka kiyyatti maaliifi biyya ormaa kana keessatti waan baay'een baradhe ajaas gaariis rakkinas qannoos waa hundumayyuu argeeraani garuu immoo jechuudhaani ilmi namaa tokko jechuudhaani maqaa ilma namaa tokko sobdibamee akka kanatti xinneeffamee jechuudhaani osoo gaafii rabbiin biraatiif ilma namaa biratti barte jechuudhaani musliima ta'a waan akkasii yeroo namarratti hojjettu wallaahi akka nama foon ofii ofirratti nyaatuuti jechuudha amzaaf ashitti immoo wanni kun waan ija jiraa gadi qabus miti waan aamilee jiraa cabsus miti ofii keetiif ofiitti saalfattaani yaa gadhe wallaahi jechatu bakka waanuma jedhu narkaa badaan jechuudha wanni akkasii kun eemee ilaalaani akka jirti jiru bashannanan istaayilii jira akaayidii jira ofannaa jira jechuudhaani maashaallah rabbuun riisaa dheeressu jechuudhaani ilmi namaa tokko yeroo wal jaallate yeroo wal kabaje akkanatti waliin jiraataani jecha walii dhagaye gocha walii dhagaye jechuudhaani garuu jechi waliitiif jechi walii immoo yeroo dhaga'amutti isin immoo dhuftanii ilma namaa baxabbaxuudhaan waan akkasii namarratti oofu jechuun wallaahi waan akkasii sargee hin beekuuni dhagayees hin beekuuni mee rabbiif jedhaati namni tokko yeroo jiraatu bultii jechuun waan qaldii mitiini bultii jechuun waan adda itti galteeni borkeessaa baatuu mitiini bultii jechuun akka uffataa yookiin immoo uffataa haaraa tokko har'a argiteeni isa sirra jiru ofirraa baafteeni isa haaraa sana uffattuu mitiini bultii jechuun itti galtee mitiini keessaa ba'uun hin jiruuni bultii jechuun alaalaan rabbiin birattis ilma namaa birattis kabajaa qaban jechuudhaani inni siin har'a kan inni ittiin jiraatu sadaqaadhaani kan inni itti jiraatu khaliifootu birriitti kennee yennaan Ameerikaarraa birriitti ergamaa fi isaan jiraachisaa jettanu isin kan jirtanu biyya arabaa inni kan jiru Kaayiroo Egypt biyyuma arabaa osuma ta'uun jechuudhaani kan iccitii walii beeku jechuudhaani yoo xiqqaate akka reedii akka aslii akka mubaaraktuu beekuu danda'a malee warreen biyya Saudiitii biyya Dubaay biyya Baareen waan adda addaa keessa jirtanu akkamitti iccitii namaa beekuu dandeessuuni osuma immoo beektanii aybii walii sataraa jedhe mala rabbiin aybii walii bakkee baasaa jedheeni ilmi namaa tokko jechuudhaani indoo dogongorri hangasii ga'uun kun immoo baay'ee tokko bakka baay'ee waan aamilee namaa cabsuudhaani yaa Oromoo akkasumatti jireenyi miidiyaan hun jibbisiisina ilmi namaan hin jiraata dhugaadhaani jireenya keessatti immoo waan baay'ee nama mudataani mudannoon kunis immoo borsi qaqqabuu danda'ani gaafa immoo si qaqqabe ahiyyaa qabbaa kanaati akkanaa jettee illee gaabbuuf teessa nama kana yookiin in agarta ta'a yookiin in agartu ta'a yookiin utuu footusii jedhee yennaan biyyaa kiraarraa ati deemta yookiin immoo utuu na footusiin jedhee inni biyyaa kiraarraa deemuu danda'ani iddee walitti ergamee afootu walii jedhamu hin jiru
dubbiin kun immoo dubbii haqaati jechuudhaan haqa jechuun birrii wal harkaa fudhatanii nyaachuu miti wal harkaa liqeeffatanii wal dhogachuu mitiin dubbiin haqa ilmi namaa walirraa qabu haqa dubbee nama amatanii jechoota akkasiitiin nama fokkisiisan waan ilmi namaa tokko hin qabne jechuudhaan arra jechuudha arraban qaba jetteeni arraba keetiin akka kanatti ijoollee kana lamaan xiqqeessitaani amsaa fashitti jechuun immoo maashaallah tabaarakalla nama kabajaa qabu inaafaan akkasuma nama godha jechuudha ilma namaa jireenya kan kee guutuu osuma inaafistanu osuma gubattanu bakka boolla dhatanii seentu malee carraa jarri kun argachuu hin dandeessanuuni garuu immoo maa inni beektu namni kabajaa qabu immoo kabajuma isaatu beeksisaa beektu amsaan kana dhaga'anii waan tokko deebii akka isiniin kennin hin beektuuni ajaa salphisuun jalaa callisuudha jedha beektu Oromoo yeroo dubbatuuni ajaa salphisnaan jalaa callistaani akkuma ammaa kanatti jechuudhaani intaloon immoo ashittiin jechuudhaani yoo yaadataniif jechuudha yeroo laayivii dhumarratti amsaa waliin haasoftu sana keessa ani abbaa manaan barbaada abbaa manaa imaanaa qabu abbaa manaa sodaa rabbii qabu ergana immoo eerme immoo ilmoo dhaluun barbaadaa jettee jirtiini dubbiin isiniif agalu jechuudhaani isiin bakka jecha jette sana rabbiin maashaallah tabaarakallaa ilmi namaa tokko silas waan kadhate argata beektu kadhannaa isii sana rabbiin qeebalee fi alhamdulillah darajaa kanaan fideessii ga'e jechuudha garuu warri naafistan jechuudha osuma jireenya keessan guutuu akkas inaafiftanuu osuma gubattanuuni dhattanii boollattii seentu malee wanni tokko jechuudhaani wanni isin xinneessitanuu hin jirtanu wanni isin ol dabaltanuu hin jirtanu wanni isin kiiloo isaa kaastanuu hin jirtanu rakkatee qabaatee jechuudhaani isiidhaaf isa mana jira jechuudhaani bakka namni immoo jireenya gaarii jiraatu fuulumarraa beeksisa beektu fuulli jira maashaallah tabaarakallaa argaarta mitiini kunoo jechuudhaan takkaa jechuudha maashaallah tabaarakallaa kolfaaf xaba malee jechuudhaani aasidummaa akka nama biraallee hin qabuun keessatti jechuudha amsaanii amma miidiyaa kanarratti agarre irratti kanaaf yaa obboleessa koo waan tokko hin dhama'inaa ajandaa kana jijjiiraa waa tokko immoo ajandaan dhabamee jennaan immoo waan kana irratti immoo amma immoo ajandaa uumnee tiiktookii girgootan jettanii inni isin karoorfattanii isiniif hin tasaakkaaneni ajandaa yoo tasa dhabame qilee abuu malee ajandaa waan akkasiitiin dhufeenii tiiktookii kana immoo ji'a tokko yookiin torban lama girgoona jettanu inni gonkumaa hin jiru jechuudhaani ajandaa waan akkasiitiin dhufu qileen uummarta irratti abuu jechuudhaani bultii namaa keessa galanii bultii namaa diiganii bultii namaa ijaaranii viidiyoo namaa baasanii kan isa kaanii dhossanii waan akkasii gonkumaa waan hin jirreedhaani rabbiin aqlee isin hafa kennu garuu wallaaltanii mitiin rabbiin isin haqa jeelchu warreen akkasitti uummataa burjaajessaa jirtanuuni kanaaf viidiyoo biraatiin inshaallah viidiyoo gaariidhaan hanga walitti deebinutti nagaaf raamanni rabbii isin irra jiraatu bakka jirtanuuti laayik sheer koomentii godha abshiraa